Humni addaa naannoo Somaalee uummata Oromoo magaalaa Dirree Dhawaa keessaa buqqaasaa jiraachuu jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa himaniiti jiran. Mootummaan biyya Keeppii Vardee balaa lolaa mudatee hordofee labsii yeroo hatattamaan labsuu beeksiseeti jira. Ogeessi muuziqaa lammii Naayijeeriyaa cidha isaatti irratti saafiriyaan isaa Ameerikatti doolara Ameerikaa miliyoona 3.7 akka baasetu dhaga'ame. Kunneen hangafoota duutii amma gara bal'inootuuti tabarra. Weerara lafa daangaa Oromiyaa baatiin humni qindaawaan pirezidaantii naannoo Somaalee fi caaseeffama bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa kanneen sabaan Somaalee ta'aniin duula banameen jalqabbii baatii adoolessaa keessa magaalaa Dirree Dhawaa gandaaf Jiborutti humni addaa Somaalee weerara uummata Oromoo irratti baneen haadha ulfaa baatii afurii addeen Asiyaa Ziyaadoo wareeguun jiraattota gandaaf Jiboruu qeerraa buqqaasuun ni yaadatama. Haaluma kanaan humni qindaawaa weerara bane kun uummata Oromoo magaalaa Dirree Dhawaa keessaa buqqaasuuf doorsisaa jiraachuu jiraattonni fi maatiin addeen Asiyaa Ziyaadoo miidiyaa OMN'tti himanitti jiran. Akka jiraattonni magaalaa Hunjaanitti humni addaa Somaalee kun lafti keenya manni Oromoo magaalaa tanarraa humaa hin qabu kanaaf hanga hagayyaa bultii 13 yookaan roobii arraatti akka buqqaatan jechuudhaan beeylamanuu qabanii nu doorsisaa jiran jechuudhaan miidiyaatti himanitti jiran. Haa ta'uutii malee magaalaa Dirree Dhawaatti jiraattonni magaalaa Dirree haqa intala Oromoo addeen Asiyaa Ziyaadoo weerartuu Somaaleetiin wareegamtee gaafachuu itti fufanitti jiran. Biyya Keeppii Vardee odola xiqqoo Saa'oo Jaamtuu keessatti balaa lolaa mudateen yoo xiqqaatee namoota 9 galaafachuun namoonni 500 qeerraa buqqa'uu dhagayametti jira. Labsiin yeroo hatattamaa kun maallaqa hatattamaa fi suphaa bu'uuraalee misoomaa hatattamaa odolaawwan Atilaantaa qarqara dhiyaa Afrikaa jiran irratti ni sosso'aa ja'ameeti jira. Balaa lolaa wixata dabree kan ka'e bomboleettii tirooppikaalaa Iraayinii yoo ta'u rooba daqiiqaa 193 yookaan sa'aatii 6 fi daqiiqaa 7 roobeen sa'aatii 5 keessatti namoonni 9 lolaa rooba kanaatiin du'uu namoonni 500 qeerraa buqqaasitti jira. Akka gareen baraarsaa namoota jaanitti achi buuteen namoota dhabamanii barbaadamaa kan jiru yoo ta'u daandii fi manneenii fi konkolaattonni akka malee miidhamuun gabaafameeti jira. Dhaabbanni meetiroloojii biyyattii keessatti ogeettii meetiroloojii Asteer Biriitoo Rooyitersiif akka himtetti haalli qilleensaa kun waan hin baratamne ta'uu ibsite. Sababni isaa waggoota 30f tilmaama haala qilleensaa giddu galeessaa ol waan ta'eef biyyattiin meeshaa raadaraa hamma roobaa tilmaamuu kan hin qabne ta'uu ibsiteeti jirti. Akka itti aanaa muummicha ministeeraa Paawuloo Roochaan jedhutti halkan kana sodaa fi miira abdii kutannaa keessa kan jiru ta'uu Rooyitersitti himeeti jira. Ogeessi muuziqaa lammii biyya Naayijeeriyaa Daavidoo fi hiriyaan isaa Ogeessi muuziqaa lammii biyya Naayijeeriyaa Daavidoo fi hiriyaan isaa Chiyoomaan Rowlandiin cidha USA Maayimitti doorale miliyoona 3.7 akka baasetu himame. Cidheerota kun yeroo sadeessaa yoo ta'u dureeyyiin Afrikaa Alikoo Daangootee dabalate namoonni beekamoon biyya Naayijeeriyaa irratti hirmaachuunis himameeti jira. Artistiin ganna 32 kun jaartii isaa Chiyoomaan jaalallee dhugaa fi nagaan jaalatu jechuudhaan ibseeti jira. Sirni cidha isaanii kun cimdii Naayijeeriyaa kun amajii bara 2023 mana murtii Naayijeeriyaa magaalaa Leegoositti argamutti cidha aadaa akkasumas Leegoositti ji'a waxabajjii bara 2024tti erga kakuu gaggeessan booda inni ammaa kun ammoo isa sadeessaa ta'uutu himame. Daavidoon barnoota muuziqaatiin digirii jalqabaa barachaa akka jiru yoo ta'u Chiyoomaan ammoo barnoota biizinasii barachaa akka jirtutu himame. Kanaan dura ammoo gaa'elli isaanii baasii doolara Ameerikaa miliyoona 200 itti bahuunis ibsameeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun